nuti ala teenye hogganoota inni of ijaaraan jiru nuti. Akka uummata Oromootti of ijaarree wallaansoo biyya keessaa gargaaruudhaan malee asitti of ijaarree nuti hogganoota Oromooti jennee ofii keenya qofaatti obbaafnee wanta afarsinu hin qabnu nuti. Namni akka jaallatetti dhufee Oromoo ergamtuudhaa fi galtuu bitatee akka Oromoo yaabbatee Oromootiin taphanne barbaanna. Ilaalchi Itoophiyaa jedhamu kuni Oromoo garboomsuu, ija jaamsuu, balleessuu malee Oromoo akka biyyaatti hin ilaallee fi nuti ilaalchi keenya ilaalcha Oromummaati. Ilaalcha Itoophiyaa jedhu kana baatanii uummata Oromoo irratti ullikki miti. Polotikaa dura Oromummaa dursuudhaan uummata Oromoo of duukaa ijaaree ol duukaa deemu. Akka nuti ilaallutti hoogganaan biyya keessa jira, ala hin jiru. Hoogganaan Oromoo Activist Network ijoollee lolisa kaasaa jirtu warra isaan wajjin dhaabbate abbootii haadha isaaniitti biyya keessa jira. Hooggana biyya keessaa deeggarra malee hooggana alaa toshineen geessinuuf jennu qabna kanaaf ilaalchi keenya adda addummaa qaba baay'isee. Doctor isinii kitaaballee barreessitanii artikloota adda addaa barreessitanii riisarchii adda addaa geggeessaa jirtanii yeroo baay'eetti rakkoo Oromoo kana hubachuu fi namoota kan caalaa hin hubattu jedheen amanaa. Kana dura ulfoon hin ture egasii paartota adda addaatu jira ammallee isinumi gumiinii fi OLC illee hin agarra charchiin illee bakka lamatti dho'a maaluma rakkooni Oromooni ijaarramuurra nuurumaa caccabuun kun maalirraa ka'eeti jettanii yaaddu akkuma hojii keessanitti ilaallatu wanni kun qorannoo adda addaa gochaa turtani. Qorannoo akkan qorannoo targeetti rakkoo guddaa kan fidaa jiru Oromoo keessatti political ignorance kan jedhamu. Maaliif namni ofittummaadhaan anatu caala kan jedhuudhaan gandummaadhaan of ijaaruudhaan yaada xixiqqaadhaan of ijaaruudhaan anatu yaada koo nama biraatti kan jechuudhaan bishinuma dhabuudhaan gargar faca'aa. Garuu jaarmolii baay'ee qabaachuun hammina miti garuu waa'ee dhimma biyyaa irratti murteeffatanii hojjechuudha. Jaarmaan meeqallee jiraate hammina hin qabu hundi isaa yoo dhuguma fedhii Oromummaa dursee Oromummaa uummati Oromoon uummata tokko biyyi isaa Oromiyaadha. Oromoon firan qabu. Oromoon naannoon isaas ollaan isaas biyya lafaas Oromoo irratti duula bananii Oromoo miidhaa jiranii. Kanaaf Oromoon ol duukaa dhaabbatee duraan dursee utuu namatti galiin utuu nama jala hin deemin Oromoon akka abbaa isaa duruu humna qabaatee aangoo qabaatee ofii isaan dhimma isaa murteeffachuu danda'a jedhee yoo of ijaaree hammina tokkollee hin qabu garuu waliin mari'atee wal hamachuuf wal nyaachuuf walirratti bobba'uutu hamaadha. Kun immoo kan inni dhufu wallaalummaa polotikaa irraa yookiis immoo political ignorance kan jedhamu irraa kanarraa dhufe kun hundumtuu wallaansoo keessa qajeelaa deema. Amma biyya keessaatti ijoolleen Oromoo qeerroof qarreen namooti activist network ta'an kanarra aanuudhaan Oromoo gajjallaa amma gararraatti lixaamma dhiyaatti ol duukaa of ijaaranii nyaaba qawwee amma afaanitti hidhate yeroo raasaa turan akka Oromoon tokko ta'e akka Oromoon kutatee ka'e kan agarsiisee fi warra ala jirtu kanatu olii gad laaqaa jira malee biyya keessatti Oromoon ol duukaa ka'eeraa akkuma wallaansoon biyya keessaa cimaa deemuun ala kanatti illee qulqullaa'aa deema yaada. Dhuguma akkuma beennu har'a fakkeenyaaf akka beennu Tigireen miliyoonii OPDO gara miliyoonii 5 kan jedhamu biyya keessaa horii Oromoo bittee ala kanatti illee ijoollee barsiifattee scholarship laattee ala kanatti ergitee Tigiree jala deeganii maqaa Oromoo diigaa jiru halallee biyya keessaa Oromoo waa'ee Oromoo dubbachaa Oromoo ajjeesaa Oromoo hidhaa jiru. Kun immoo kan inni ta'e Oromoon humna ta'uu dhaanqachuudhaan ta'e akkuma Oromoon humna ta'e cimaa deemeen rakkoon kun hundumtu furamaa deema. Ol duukaa tocho'ee nyaaba keessaaf nyaaba alaa ofirraa dhowwee galtuuf gantuu akka jirutti of jalatti dhowweetu humna ta'aa ture. Egaa Oromoon cabee booddee Oromoon humna ta'uu dadhabee galtuuf gantuun irratti shuumamtee irratti maqaa adda addaa maqaa Amaararraa fudhachuudhaan maqaa Tigiree irraa fudhachuudhaan kaadiree adda addaa ta'uudhaan giraazmacha feetoraarii jechuudhaan uummata Oromoo irratti bobba'anii uummata Oromoo caccabsanii Oromoo ta'eetu Oromoo diigaa jira. Kun hundumtuu dhaabbachuu qaba. Oromoon hundumtuu dhufuu danda'a. Oromoo kan akka hin dhumne barbaadnu warra nyaafaaf hojjetu warra beekamoo warra Oromoo irratti babba'ee jiru
isaaniif iddoon hin jiru malee nama Oromoo hundumaaf ilma Oromoo intala Oromoo hundumaaf iddootu jira abbaan jallate dhufuu danda'a.